People forgot actually what I used to write prior to the protest. I was known in the Oromo camp as the Ethiopianist. Interviewun Jawaar Addis Standard hojii godhe gadhiifamtee jirti. Interviewun tuni odoo Jawaar karaa Yurooppiidhaan deemin Addis Standard wajjin afaan Faranjiitiin Naayiroobitti interview tana godhe. Interviewun tuni paartii 1 fi paartii 2 qabdi. Garuu ani dhageeffadheetiin jira interview tana keessa gartee Jawaar waan qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoodhaa guutumatti taateerraa akka malee keessa gabbu'eetii irraa ibsaa jira. Keessaafuu kaampii qabsoo Oromoo keessa yaada lama kan garagaraa haa jiruu fi akkasuma sanatti akkamitti gartee ummanni biraa isa gartee Itoophiyaanisti jaaniini isa laaluu turanii fi ammaas yaada isaa gartee akkamitti fuuldura itti baasuu danda'e interview tana keessatti haasawu kanarraa waan takka irraa mummureetiin isin dhageessisuu ta'a itti dhiyaadha. I didn't start with Oromo first. A lot of people don't know that since I started writing, and I've written tons and tons, and I've spoken a lot, people forgot actually what I used to write prior to the protest. I was known in the Oromo camp as the Ethiopianist because I assertively argued the Oromo question, the Oromo issue, the Oromo demands need to be asserted within the context of Ethiopian state by reforming the Ethiopian state so that it become inclusive and democratic and that can advance the rights of Oromos and others. Interview tan ammas yeroo dhageeffattan qabsoon Oromoodhaa bara 1990 keessarraa kaatee hamma ammaan tanaatti eessaa kaatee eessa akka geesse guutuu sidhaa dhageeffachuu ni dandeessan. Keessaafuu dura irratti gartee yeroo duraanii qabsoon Oromoodhaa Oromiyaan haa bilisoomtu irratti hundootee turte. Sammalees gartee warreen gaaffiileen Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti ni deebiti jedhanii yaadanis ni jiran. Dubagaa karaan gartee amma Jawaar irraa haasawaa jiruu fi karaan inni gartee filatee qabsootan itti gaggeessa jiru karaa nagayaa ta'uu isaatis akkaataa karaa nagayaa itti dhufe kana interview tana keessatti ni hima. I wasn't sure. We say Oromia shall be free, we say Bilisumma. The practicality of it was a bit fuzzy for me. Once I went to Singapore, I traveled across. I saw countries that grapple with the same problem we have, but maintain the same state and democratizing. Malaysia, Singapore, and I was fortunate enough to meet their leaders, study their history. And I read into the Horn of Africa at Crossroads while in Singapore. And then I started reading about national questions, ethnic issues. And then I studied at Stanford. Then I started formulating, I started to reach conclusion that, this was the right path. I wanted, our camp from early on, our movement was, there were two ideas. Should we create an independent state or should we transform the existing state? So I came on the side of, concluded on the side of early on the side of we need to no more, cannot, seceding is possible but not beneficial to our people. Kana jechuunis guutumatti gaaffiin Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti akka deebuu dandeessuu fi akkasumas gaaffii Oromoodhaa deebisuudhaaf qawween akka hin barbaachifne ni dubbata. Keessaafuu yeroo dura irratti gartee yaada adda addaa karaa gartee paaltookii fi email listii adda addaatiin takkaa'u gartee Itiyoonet keessaafuu karaa paaltookiitii fi bikka adda addaatti yeroo gartee yaada ifii qabu kana bikka gartee politika Oromoodhaa irra mari'atanitti hogguu dhiyeessu akka gartee namoonni tokko tokko yeroo sanitti yaada isaa hin jaalannee fi bikka sanitti gartee xiqqoo akka rakkaa turan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan ammaasis akkaataa gartee yaada isaa kan guddaa isa akka gartee karaa Itoophiyaa yaada Itoophiyaa kana keessatti gaaffii Oromoodhaa deebisuu kana kitaaba Leencoo Lataadhaa kan dubbise keessatti akka gartee yaadni san kitaabni san yaada isaa laaffiseef irraa dubbatee jira. This is as early as 2005-6. Back in the day, we didn't have Facebook and others, but I used to appear on Paltalks where we used to debate, email distribution network, listserv. So I was known as
That one, you know. It's a narrative that you picked up from Lencho, for example. Lencho at the time, in the early 90s, when he pushed for this agenda, I think he was. So I was advancing that. I was provoking. I was arguing. I was young and arrogant. I was still very blunt. Now Oromo First gave me the platform. Oromo First remember before Oromo First I went to DC and I engaged the other crowd, the Ethiopians, the Amhara crowd, and I was able to understand. I was able to sharpen how to sell our yoo guutuu interview tanaa dhageeffachuu barbaaddan chaanaala Addis Standard dha YouTube gubbaa dhaqaa dhageeffadhaa paartii 1 fi paartii 2